Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shamarka fuune kabajamtoota dhaabbatoota Aashaa Indee Kadirtu. Egaa kabajamtoota dhaabbatoota keenya har'a deebinee dhufnee jira jechuudha. Akkuma argaa jirtan kana har'a Arabiyaa Majlisii baala fireemii baay'ee bareedaa ta'e jechuudha. Baala kaartaa jedhama inni kuni abbaa kaartaa yookiin immoo baala fireemii jedhama. Abbaa kaartaa jedhama baay'ee. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya abbaa warqeensi isaa 30 isinii qabadhee dhufee jira jechuudha. Akkuma argaa jirtan kana maashaallah miin bareedu mee ilaalame wallahi baay'ee tasuma jedhe jechuudha. Egaa nama galeellee itti fayyadamu rabbisi haa taasisu isin jecha warroonni chaanaalii kana kanaaf haaraa taatan subscribe gochuun gara chaanaalii keenyatti kottaa warroonni immoo maamila keenya taatan immoo egaa kabajamtoota daawwattoota keenya hiriyoota keessaniif egaa share godhaa isinin jenna egaa isinuni beektanii maaliin isinitti himaa egaa kabajamtoota daawwattoota keenya ammaan immoo Arabiyaan Majlisiin kuni deema yaal maani silkiin harkaan qabdu ta'ettiin waraabaa jirtu akka egaa silkii takkatti tana qalmaa takkatti mitanaan hojjedha agartanii namoonni silkiin qabu maaliin hojjedha silkii takkatti qabdaniin hojii hojjedha anuu kun ittiin hojjetaa jira jechuudha ammaan walumaa galatti obboleettiin teenna meeshaa asitti akkasiin argattan kana Arabiyaan Majlisii meetira 7 fi tiifstaandii meetira inchi 45 ta'u qabattee isii hojjennee firri jechuudha kabajamtoota daawwattoota keenya. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya ni bareeda baay'ee bareeda dhugaa dubbachuuf taananii achitti televezyiina inchi 43 gagsitee asitti immoo mana isiitti yoo alaa galtanii daldaltanii dhuftan mana keessan saaloonii keessan seentaniituma egaa akkatti irra galfataniiti deebisanii immoo ofirraa galfatanii televezyiina keessan daawwattan jechuudha laalame bareedu mana keessan ciiftanii haala kanaan televezyiina keessa yoo daawwattame bareedu laalame dadhabbii namarraa hin galu baay'ee dhugaa dubbachuuf taanaan dadhabbii namarraa gala maaliif jennaan tokkoffaa gatii dadhabbii keetiiti lammaffaa immoo bareedumsa mana keetiiti egaa baay'ee namatti tola kanuma wal qabatee ammaal jechuu barbaadisanii fakkaate alhamdulillah yeroo ammaa kana weerarri yeroo waraanni adda addaa kan karaa addunyaatiin deemaa ture gara Inaarii fi Ameerikaa fi Israa'eliin jidduutti taasifamaa ture yeroo ammaa kana gara tasgabbii yookiin immoo waliigaluu irratti deemamaa jira jechuudha qabxiiwwan 8 tokko irratti waliigalaa jiru kanallee asumaan hubannoo keessa gashitanii yaaddoo kena yaaddo jiru hunda rabbiin nurra haala fakkaa'u egaa jechuun walumaa galatti maaliif namni hedduu waa hedduu yaadda biyyatti galuu yaadda dalagatanii nagaan immoo jiraachuu yaadda egaa yaaddoo kana hundaayyuu immoo yoo nageenni jiraate yaani namni gara dalagaa mataa isaatti deema jechuudha kanaaf biyyoota kanallee qabxiiwwan 9 fi Iraan amma 8 Iraan qopheesse kana irratti nama walii galu isaanillee walii galanii immoo biyyattiin addunyaan tunillee nagaa akka taatu abdii guddaa qaba jechuudha egaa kabajamtoota daawwattoota keenya warroonni lakkoofsa bilbilaa keenya barbaadan 977696650 jechuudhaan akkuma san itti aansuudhaan 983 48 jechuudhaan fuula chaanaalii iskiriinii keenya irra argattu jechuudha silkiin keenya bilbilli keenya yeroo baay'ee banaadha nu argachuu dandeessanii itti aansuudhaan immoo dhugaa dubbachuuf taananii meeshaa kana namni hundi hojjetu jechuudha naa walii jaladeen egaa meeshaa kana yeroo hojjetamu jechuudha amaanaa fuunee amaanaa akkuma fuuneen immoo haga manaatitti isinii geessina jechuudha kana bichaa miti nuti meeshaa qulqulluu dhiyeessuun keenya amaanaa fuunee kana bifa qulqulluu ta'e nama dhiyeessuun keenya adda nu taasisa jechuudha dhugaa dubbachuuf amma yeroo ammaa kana magaaziin isin agartan wanni as keessatti hojjetamu kun yoo xiqqaate hojjetaa gara nama 14 iddoo keenya mana iddoo kana keessatti jira jechuudha hojjetaan 14 kun nuun hoogganamee jechuudha nuti to'annaa kennan dhiyeessii kennan dhiyeessii qulqulluu dhiyeessuudhaan meeshaa qulqulluu ummataaf bakkaan fuunee akkuma sanitti bakkaan gaa jirra alhamdulillah kana kan nu taasise dhaabacha jechuun deeggarsa isin nu taasiftanii fi gargaarsa rabbii tokkochaatiin ammallee nullee haqa keessan akkuma qulqulluu fuunisaniin waan tokko osoo waan kanatti waan circhaarota akka hin makin akka galmaan isinii geennee isinillee galtanii immoo irraa gammadan abdii guddaan qaba jechuudha boondidii kana yeroo dhiyeessinu yeroo ammaa kana dhiyeessiin baay'ee gadi bu'ee akkasumas immoo gabayaan immootu baay'ee ol ka'e haa ta'uti garuu akkasumatti dorgomuudhaan bakka hedduu seennee ofii jala deemnee jala bullee jechuudha dhugaa dubbachuuf taanaan dhiyeessinee meeshaa kana meeshaa tokkoffaa dhiyeessinee maaladaa isa jedhamu boondidii isa tokkoffaa ta'erra dhiyeessinee haala kanaan isin hojjennee jirra gammachuu guddaa nutti dhagahama jechuudha isinillee galtanii
akka itti fayyadamtan abdii guddaan qabaa jechuudha. Nu dinqisiifattanii kana bichaa miti meeshaa ofii keessanii nurraa xalabattanii hiriyoonni keessanii immoo akka nurraa xalabataniif warroonni godhaa turtan fakkeenyaaf ijoollee Minnesota irraa eenyu maqaasi nama hedduu namoonni baay'een maqaa akka dhaan hin baay'ee barbaadanii biyyoota Awurooppaa irraa biyyoota akkuma san immoo Eeshiyaati fi asiin Dubaay Imireet irraa Saudi irraa gareedhaan guruppii dhiitaatanii meeshaa keenya kana akka nurraa xalabatanii maatiin guutuun akka galchatuuf namoonni taasiftan mashkuura isinin jedha guddaa galatooma. Thank you very much isinin jedha warroonni doolaa Ameerikaati fi akkuma san immoo Awurooppaa jirta warroonni Ingiliffaa yeroo baay'ee fayyadamtan galatooma isinin jedha gaayika hojjettoota keenya arraan hagana yoo isinin jedhe gahaadha. Ammaan immoo meeshaa kana gatii isaa tokkoon akka isinitti himne meeshaa kana yeroo jalqaba nuti fuunu qarshii kuma yoon dogoggoruu baadhee kuma 17 fi 518 yoon dogoggoruu baadhee dhiifama wajjin yeroo ammaa kana garuu xiqqoo dabaleera jechuudha. Kaariin takkatti naga qarshii kuma 23 kaariin takkatti naga qarshii kuma 21 akkuma sadarkaa isaatii fi keessa ajajata abbaatiin garaagarummaa qaba jechuudhaan isinii ibsuu barbaada. Kana yoo bitan gahaadha. Inni biraan mootu MDF yeroo ammaa kana namoonni MDF waan kana irraa hojjennu jechuudha. MDF tokkoffaa yeroo ammaa kana gatiin isaa gara qarshii kuma 6tti deemaa jira jechuudha. Kana mootu gabaa hunda keessaa namni hunduu quba qaba. Yeroo dabalii meeshaa amma akkanatti haala kanaan ol ka'u kana isinillee kana hubannoo kana keessa galchitanii nullee immoo akka isin jalaa olii gad hin daa'ine jechuun dhugama dubbachuuf ta'an amaanaa keessan kana qulqullinaan akka isinii geessinuuf akka nu jajjabeessitan hamilee akka nutti hortan isiniin jechuu barbaada. Haga ammaatti na hojii turuu keessaniif guddaa galatoomaa irra deebi'ee isin jaaladha ijoollee Oromoo hundi keessanuu nagaatti.